Tokkummaa Oromoo amma mul'atee hundee akka horatuuf amantaa hawaasaa mataa hawaasaa kan ta'an maanguddoonni dureewwan amantii ayyoonni qooda jabaa qabu jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan mana hunda keenyaa kan ta'e Oromummaa bu'uura cimaa irratti ijaaruuf wal dhaga'uunis murteessaadha jedhan. Gabaasni kan Abiraam Biruutii Chirnat Maabiraatu immoo akka nutti dhiyeessa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jiila maanguddoota dureewwan amantaa hayyotaa fi dargaggoota kutaalee Oromiyaa adda addaarraa walitti baba'anii deeggarsa walitti qabuun gara baha Oromiyaatti imalan waliin wayita mari'atan dhaloota haaraa kana daandii sirrii qabsiisuu keessatti gahee guddaa akka qaban himan. Dhaloota gara imala gaariitti kan qajeeshu eenyu? Nama keessa nama mataa qabu, hawaasa keessa hawaasa mataa qabu, har'a dhaabatee boru ilaaluu danda'u. Egeree ilaaluu danda'u. Baay'een keessan bulaamoonni hayyoonni as jirtan dirqama guddaa qabdu jedhee tallaala. Dirqama guddaa qabdu. Nuti har'a wanti nuti ilaallu hin jiru. Wallagga lafatti dhalannedha. Jimmi lafatti dhalannedha. Arsiin Baaleen Harargeen Booranni lafatti dhalannedha. Walloon lafatti dhalannedha. Lafatti dhalannee ol islaamummaa keenyaa ol kiristaanummaa keenyaa ol har'a oromummaa keenya eenyummaan keenya oromummaa keenya isa ijaaraa jirra. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Maaliif citaa wal saamna? Mana tokko ijaarra waan ta'eef. Amma mana tokko ijaaraa jirra. Citaa walitti darbachuudha malee walirraa fudhachuu miti, wal saamuu miti. Har ajandaan keenya hundaa ajandaa baay'ee qabna akka Sheekh Hajjiin sila jedhan. Isaafis yerootti haasofnu qabna, yerootti mari'annu qabna. Nu biran dabarre hin dhumne dura garuu mana keenyaa ijaarra. Tokkummaa jiru cimsuuf hunduu bakka jirutti cimee hojjechuu qabas jedhan. Mana kana ijaaruudhaaf immoo inni utubaa dhaabu ogummaa isaa qabu utubaa haa dhaabu. Inni dagalee hidhuudhaaf ogummaa isaa kan qabu dagalee sana haa hidhu. Inni citaa haamus citaa haamuudhaaf ogummaa isaa kan qabu muuxannoo isaa kan qabu sana hojjetu. Sun attamitti hojjetama? Wal dhagahuudhaan. Sun attamitti hojjetama? Wal mari'achuudhaan. Malee inni tokko isa tokko harkaa butaa, inni tokko achi yoo deemu inni kaan as deema taanaan manichi sin ijaaramu. Humna ofii fixuu ta'a. An fedhe haa qabaannu. Miidhama amma fedhe haa qabaannu. Rakkina amma fedhe haa qabaannu. Gaaffii amma fedhe haa qabaannu. Isa bulfanne mana keenya, mana hunda keenyaa kan ta'e sana waliin ilaaf ilaameedhaan wal dhagahaa, wal hubachaa, wal dhaggeeffachaa mana keenya ijaarrachuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa fagoo deemnee dhufnee jirra jaran. Har'a warri Oromoon gama sana jira abaluu Oromoodha jennee wal beenu har'a walloon makamee jira Oromiyaatti. Walloo mitiiti warri riqaan nurratti baramee qaaf ciramee raayyaan dhufee Oromootti makamee jira bara. Kan iddoo biraa soo jiraateen dhufu balballi isaa dallichatu banamee jira waan ta'eef. Iddoo biraa soo jiraate namni itti meetoon ta'in namni itti lallabeetoon ta'in ofiin of gaafatee dhufa. Galaana isaatti makama. Galaanni kun immoo keessaa of cimsaa deemuu danda'u turre jiraata. Kanaaf immoo wal dhagahuun barbaachisaadha. Wal dhagahuun wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Ayyoonni keenya manguddoonni keenya as jirtan eenyu olittiyyu warra sagalee qabdan, warra dhagahama qabdan, warra waan baay'ee keessatti hawaasa barsiistan waan taataniif waan lubbuu barsiisuun barbaachisaadha. Waan lubbuu waan ruhii barsiisuun waan eenyummaa ofiis tokkummaa ofiis duukaa barsiisuun barbaachisaadha. Maaliif ilma namaa taane hamma lafa kanarratti jiraannetti waliin jireenya waliin qabna waan ta'eef. Lamaanuu barbaachisaadha ilma namaa. Rakkoo nurra ooltee bulte jaarraa meeqaaf turte halkan tokkotti hin fidhu halkan tokkotti dhuma jedhee namni yaadoo jiraata dogongoreera. Har'a dhalate har'a miila baasee kan deemu hin jiru. Yoo har'a dhalate dirqama daa'imuu qaba. Daa'imummaa sana yoo fixe deema waan ta'eef daa'imtu wal duraa duuba hiikna.
Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin mari'achuun gara baha Oromiyaatti imale galgala kana magaalaa Harar seeneera. Jila kanaafis magaalota isaan keessa qaxxaamuran hunda keessatti simannaa ho'aan godhameeraaf jechuun kan gabaase riippoortara keenya Darajjee Gadaati.